The media and the Rwandan genocide. Gulalan Alan Thompson. Irratti yaada kan kennan ammoo Kofi Annan. Kan Guram Marcel kan baadaatiin barraa'ee kan qophaa'e boqonnaa jaaffaa kitaabichaa keessaa. Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota TVFIB. Copha qalamaa keenna qabannee dhiyaanneetti jirra. Dhiyeessaa fi qopheessaan copha qalamaa torban kana Amburuu Mashiiti. Turtiin teessan TVFIB waliin haa ta'uutiin ammoo affeerraa kenna. Anguraan miidiyaa maxxansaa Rwaandaa bara 1990 keessa maxxansi isaa biyya Rwaandaa irratti dhiibbaa guddaa geessise yoo ta'u, gaazexaa ji'a tokko keessatti yennaa lama uummata bira dhaqqabuudha. Jibba warra sanyii Tutsii fi Huutuu irratti xiyyeeffachuudhaan garaagarummaa seenaa, aadaa, amantaa fi hawaasummaa jara lamaanii addaan fageessuu irratti xiyyeeffatee barreesseetii maxxansiisaa ture. Dhugaadha, garaagarummaan sadarkaa hawaasaatti miti namoota dhuunfaa lamaa fi isaan ol ta'e jidduutti numa jiraata. Namni tokko ammoo sammuu isaa keessatti yaadota hedduu keessummeessuun walitti bu'iinsa yaada sammuu isaa keessatti uumuu hin danda'a. Garuu ammoo garaagarummaa yaadaa fi qaamaa jiru isa uumamaa irratti bal'isuu fi yaaluun balaafamaa akka ta'e seenaa miidiyaa keessatti gaazexaan Kanguuraa wal fixiinsa sanyii jibbisiisaa Rwaandaatti dhalatee fi fakkeenya ta'ee jira. Kanguuraan baatii caamsaa bara 1990 keessa magaalaa guddoo Rwaandaa Kigali keessatti gulaalaa fi maxxansaa beekamaa Haasan Nigeezi nama jedhamuun dhaabbateeti ture. Dhageettii fi jaalatamummaa baroota duuba argateen gaazexaan Kanguuraa seerota fixiinsa sanyii Rwaandaa baatii eblaa keessa eegalee baatii adoolessaa keessa xumuramee fi sababa guddaa ta'eeti ture. Seeronni fixiinsa hordofsiisan bara sanii kun ammoo ajajoota bahantuu kurnan kan jedhaman yoo ta'u, seeronni kurnan kun ammoo hariiroo hawaasummaa siyaasaa fi diinagdee sanyii warra Huutuu fi Tutsii kan addaan kutuu fi kan bahe seerota maraatummaa, jibba adda qoodinsaa fi farrajamummaa hanga gaa'ilaa, daldalaa fi hariiroo sanyii Huutuu fi Tutsii addaan kutuutti kan deeme ture. Keessaayyuu ammoo nami sanyii Huutuu qabu tokko yoo sirna gaa'ilaa sanyii warra Tutsii waliin raawwate akka gantuu fi akka nama badaatti kan farrajamu ture. Walitti dhufeenya gaa'ilaa, daldalaa yookiin ammoo ogummaatu isaan waliin tolfatuun akka cubbuu fi waan hamaatti seerichi kan ibsu ture. Barruun Kanguuraa olaantummaa warri sanyii Tutsii damee hawaasummaa fi diinagdee Rwaandaa keessatti horataa dhufan ila hammeennaatiin ilaaluun akka ramaddii sabaatti illee maxxansaa tureetii jira. Olaantummaan warri sanyii Tutsii kun horatan akka saamichaa fi bineensummaa biyyattii keessatti labsameeti ture. Bara hundeeffamaa isaa irraa ka'uun garaagarummaa fi seenaawwan jibbisiisoo irratti xiyyeeffatee kan barreessaa ture. Barruun Kanguuraa kun keessaayyuu ammoo garaagarummaa seenaa fi aadaa irratti akkaan xiyyeeffatee barreessaa tureetii jira. Dhugaa dubbachuu fi bara 1963 kaasee haga bara 1990 keessa waldiddaan yaadaatii fi seenaawwan jibbisiisoon saboota lamaan jidduu numa jira ture. Garuu ammoo utuu dhiisameera ta'e yookiin ammoo irratti xiyyeeffannoon kennamuu dhabaatee jira ta'e walfixiinsi bara faranjoota ebla 7 1994 kaasee haga adoolessa 15 bara 1994 tti ture sun hin uumamu turefata. Seenaa hamaa addunyaa guyyoota 100 keessatti namoota 800 kaasee haga namoota miliyoona 1tti siqanii lafarraa haxaa'essuun ammoo sababi guddaan xiyyeeffannoo maxxansaa miidiyaa Kanguuraa kun biyyattii keessatti barootaa fi kennaa turedha jedhama. Ramaddii baasuu fi wal qoqqooduu, mallattoowwan jibbaa, loogii, namummaa dhabuu, gurmaa'ina hin barbaachisnee fi miidhaa fi faayidaan isaa hin baramne, qophii lolaa hin barbaachisnee fi sodaa waloo uumuu,
nama gosaa fi gandaan miidhuu fi yaaluu akkanumallee ammoo haaloo ba'uu fi barbadeessuu fi qophaa'uun yaadota mi'eessituuwwan walfixiinsa sanyii sanii fi sababa ijoo akka ta'uu fi maxxansaan miidiyaa Kanguuraa kun hangafa ta'ee tajaajilaa tureetti jira. Ajjeefamuun pireezidaantii Ruwaandaa bara 1973 kaasee haga bara ajjeefamuutti bara 1994 adoolessa 6tti Junevel Habiyarimaanaa irratti raawwatame ammoo sababa talaa ta'ee lammiileen hagasii akka dhumanii fi ijoo ta'etti jira. Utuu garaagarummaa bal'isuu fi jibba labsuu miidiyaalee afeera ta'ee dhumaatiin lammiilee 100,000 lakkaa'amanii fi fixiinsi sanyii jibbisiisaan suni ni raawwatama ture gaaffiin jedhu yeruma marakaa mata duree Kanguuraa jedhu boqonnaa 2 keessaa kan fudhatamedha. Copha qalamaa kenna fixanneetti jirra. Barruu kana kan cobse ammoo barreessaa qorataa fi seenessaa warra Ruwaandaa Marseel Kambaadaa ture. Amboruu mashii ture. Turtii nu waliin qabaataniif ammoo galata guddaa qabdu ulfaadha.